dubbii qabadda qabadda mucattiillee obboleettiillee bitaniiru maallaqni hin godhamne hin jiru. Dubbii qabadda waaree waaqee raggaasaa akaakayyuu keessanii raggaasaa goffaa waaqee ayyee galatoomii anis maqaa kana qulqulleeffachuuf yaalee jira. Amma ijoolleen deemanii waan kanas qulqulleeffachuuf deeman na bira jiranii dhaqnee waan nu qulqulleeffanne san isaanis haa qulqulleeffatanii haa dhugumatti obboleettii mucayyoo akka taate baree jira. Okay, wanni si gaafachuu barbaade kumbee raggaasaa jechuudha. Kumbee raggaasaa eessa jirti? Ofii nama qopheeffatanii miimiin achi deemaa jirtidhani miimiif obboleettiin. Miimiin bakka jirtu amma si qunnamsiisa soba kootu ila miimiin mana obboleettii hangafaa mana qopheessi abbaa kiyya eegi silkii fidi qoy miimiin bakka jirtu amma oduu sobaa wannoo miti anamma wajjin haasaa ture miimiin goorotti mana wannoo dhayxee jirti. Mana hangaftitti waraqaa maasaawashaallee naaf itti qaama barreessaa ture waan jarri jedhan hunda Soofiyaa tasgabbaa maamaatichi miimiin eessa dhaqaa artisi fakkaate dura miimiin ayyaanaaf iraftii baatee turte mana hojjattu sanii mana ganamaa san mana itti hojjattu mana sanii iraftii baatee eenyuun bira turte obboleettii guddoo tana bira turte ganni waliin dhageenne waan ta'eef iraftii baatee eenyuun bira turte obboleettii guddoo tana bira turte. Ganni waliin dhageenne waan ta'eef irratti baatee eenyuun bira turte obboleettii guddoo tana bira turte ganni waliin dhageenne waan ta'eef isii guddoon tuni laga xaafoo sulultaa deemaa jirti eenyu waame ijoollee dubroota kun xiqqeetti irratti dabaluu Tooretti buchuu seefuu buchuu abbaan mucayyoodha haasaa jira mana abdiitti. Bani adab abbaan mucayyoo raggaasaa haasaa jira mana abdiititti. Abbaan haasaa jira. Ammamoo mana abdii sheernu godine ija keessan deemaa lala ijoollee mana abdii jirtan haqaa lala haasaa jira abbaa fidanii. Sheernu godhame mana abdii haasaa jira. Yookaan ganni nutti ergime ni barbaadu. Abbaan kee haasaa jira jedhee obbolaa dawwale abbaa dhugaa ta'uu Jamiila nu qoran. Kunoo leelika itti dawwalaara. Tiifu na dhagaha jawisaa galchiini. Oye deemaa jira amma sachi deemaa jiran. Hello Mimi. Akkam nagumaa fayyaada? Laawudii godhi Jamiila. Ati manatti galtee? Eeshi obboleettiin tee guddoon mana jirti? Obboleettiin koo guddoo maazarii taatee nuu geesse. Akka wannoo faazarii naan hin jenne. Abbaan keessa jira dhufeera obboleessi kee guutuun obboleessi ishii eessa jira jedhiin obboleessi kee obboleessi isaanii macarrashaa obboleessi isaaniitti jedhee liibira jira amma dhufee. Abbaa jira moo obboleessa? Takka natti hima. Mimi tasgabbaa'e Mimi mana galtee ati amma mana obboleettii eenyuun maqaan isii mana adaanuu galtee? Mana adaanuu keessan barri gaada gaafa hundaa fakkii ijoollee warra ollaa mana ollaa seenan mana ollaa na deebisanii ollaa keessa ta'uu dandeessu ollaa keessa. Injiru naan jette bilbileefii jira naa kaastee jirti abbaan kee dhufe jedhanii ofee mana wayii jira jedhanii ati dhageessee akka abbaan kee as dhufe? Wayyee. የኔ ቆንጆ አንቺ ጋር ናት ሲበረ ጅርቲ ወይ አማርኛ ነው የምችው? እሺ ቆይ አሁን አንቺ ሚሚ አንቺ ጋር መጣች አሁን? እህትየዋ የለችም? የት ሄደች? እናቷን ነው አባቷን ነው? አባቷን ማለት እርግጠኛ ነሽ? እሺ እኔን ግን ያለችኝ ሱሉልታ ያጎቶቼ ልጆች ጠርተውኝ እነሱ ጋር እየሄድኩ ነው ብላኝ ነበር። አሁን ብቻኛ የምናውቀው በቃ ቤተሰብ ወይ እናቷ ወይ አባቷ ከመጣ እንደዚህ ነው። እሺ እናንተ ጋር ነው የምትኖረው? እኛ ጊዜ ነው የምትኖረው። እሷ እናንተ ጋር ነው የምትኖረው እና አሁን የፈለኩት አባቷ እዚህ እንደደረሰና ሌላ ቦታ እንዳለ እየሰማን ነውና እውነት ነው እንዴ? እስቲ ስጫት ስልኩን ስጫት እስቲ አንዴ ላናግራት። አባን ስልክ ይቀቡ ሚሚ አባን ከስልክን ቀበኒ ቆይ
obboleessi kun ilma daadaaf mana jira isaan gaafadha silkii akka inni qabu. Aha, amma mucaan adaadaa keetii dhufee mee isatti naa kenni silkii maamaan tiyya mee itti naa kenni. Eshi itti naa kenni mee. Mee itti kenni mucaatti naa kenni mee. Weelo abbaa koo akkam nagumaa fayyaadhaa. Nagaa keeti akkam fayyumaa mucattee amma akkana duute jedhan kana dhageessee dhufte moo ofuma keetii dhufte maal keetii intalli kun beektaani? Obboleessa mucaa adaadaa kiyyaatii naan jette ati eessa jiraatta? Naannoo kam jiraatta ati see? Aha, achuma jiraatta amma abbaan dhufanii dhageessee ati abbaan keessan dhufanii maal inni abbaan ijoollee kanaa dhufaa jiru? Dhufaa jiru ganaa eedaa. Eessa gahan? Eessa gahan? Amma reefi gara walataa ta'uu bitte. Eeshi. Aha, achi gaanii hin dhufne kaafi namsiisii wanni gaafadhu jira gadi. Dubbisaa jiran Jamiilaa irraa fudhadhu qaa. Bilbila qabu. Abbaan bilbila qabaa mee naa kenni abbaan bilbila qabaa? Hin qabu isaan hin qaba. Nama bira jiru jira ka dubbisu jira. Eenyu bira jira? Bilbila bira jiru. Silkii namaa san nuukan ni gaanii dubbisnaa. Silkii waggaa makiinaa keessaa bu'an immoo isaan jalaa jijjiirra mataa makiinaa taraa yaabbachaa deemuuti. Okay. Eshi bakka qoy nimmi wannotti bilbilaamee qoy. Eenyuun maqaan isii adaanutti bilbilee gaafadhaamee qoy adaanuun eessa akka deemaa jirtu addanaa baastu adaanutti bilbilaa. Obboleessi eessa jira jettee naan gaafattu sooretti obboleessi mucayyoodhaan liibirra jira. Obboleessi mucayyoo eessa jira eenyuun maqaan isaa xinnaan eenyuun obboleessi isii? Obboleessi abbabaadha. Abbabaan eessa jira? Abbabaan jamoo jira. Xaafoo jira? Bilbila. Obboleessi eenyu obboleessi miimii moo? Bilbila isaa irraa fudhadhu. Bilbila isaa naa kennitaa? Eshi bakka mee adda baasiitiin naa kenni yoo danda'e adaanutti bilbilee gaafadha. Qopheessi deebisee dawwalaadhe. Adaanumatti bilbila obboleettii hangafatti maaliif akkana godha isiniif fakkaate siifu wanti koomentii barreessamu xiqqoo ani osoo keessa seenuu baadhee jedha ani dhugaa barbaada dhugaa akka bahu isinis kanuma barbaaddan namni dubbii barbaade asitti seenes wannoo jedhus hin jiru namni hundinuu dhugaa barbaada waan ta'eef kanaaf maatii irraa bilbila guurree ganama kan nu qofaa miti ka hordofaa jiru biyya keessaa namoonni biraatis namoonni gugurdaan hordofaa jiran yoo bilbila isaa wannoo qabaattan ani isinii kenna. Akkanatti callisee hin taa'u maaliif obboleettii tiyyallee yoo taate dhugama nama sanii baasa waan ta'eef. Kanaaf kallattiidhaan bari Jamiilee tiyya bar abbaan haasaa jira bar abbaan Nuraddiin itti dawwalee baaba Nuraddiin abbaa itti dawwalee ijoollee beeka qabdan jennaan haganaan qabaa intalli teessan biyyarraa irsa qabdi jennaan lakkaa irsa qabdan. Jibaati. Ganni. Ganni abbaa. Jechaa jiran ka obboleessa jedhee liifi deemaa tolaan jiraniiti. Ganni እዛ ሜዶ ማየት ነው ኦቦሌሰ ሺ ደግሞ ሊቢ በሄዱ በቻለ ደሱ አንዴ እዛ ጋር ድረሽና ሼር አርግልኝ ገኒ ቦሶ ሲንጀቱ ማላልታ ማሊ ወንዲ ሶባ ከመታ ሲንሴና ጅሩ ነጉ ገኒ ጀቸራን ሲኒን ጀዳ ጅሩ ሲኒ ገላን ጅሩ በር dubbii tana mee asillee achillee laalaa isin jechaa jira abbaan kunu abbaa meeqa wanti halaalu nuti asuman laalama eenyuun ni buuse ganni sinaa buusu abdaani ganni ol deebisaa warri buusu tani modita maali buusa warri moditara
Dhimmi koo anatti Hai, isin kan isin jedhaa jirtu abbaan bitamee Saraganni malee nama cufarraa baas. Sila akkanatti waccanii dhugaa baastanii isin maal taatan maa wajjina jara namaa akkanatti dhugaa baasna. Wacnaa meetaas gabbaati warra sanitti bosona simboonaa. Moodetara gurradha. Siifuu mooditara kee nama si wajjin taa'utti kenni nama tokko qofatti malee nama hundatti hin kennini. Ganni buustanii maaf? Jamila Jamila waliin siidhaamu komantii normaali nama haqaa kun guyyaa sadii baasaa jiru arrabsaa jiranii. Saniif irra laaliin ati haqaa fi dhaabbattee arrabaas obsi akkasitti haqa baasta malee yoo arrabaa fi komantii ilaalte haqni hin bahu. Nama 800 asirra jirtanu abbaa sobaati abbaan dhugaa bilbila hin qabani. Ani uummata kana afaan maal isin ittaasa? Abbaan intalli tun abbaa lama qabdi. Abbaan amma nu biratti asitti haasofsiisaa jirru bilbila hin qabu ganaa reef dhufaa jiran hojjechaa jiranimi. Abbaan mana sanitti dhiyaatee jiru immoo bilbila qaba haasaa jira. Waa'ee intala ofii haasaa jira mana sanitti. Intalli tun abbaa lama qabdi. Ani obboleessa jedhee liiviif bayee tokko haasaa jira mana abdii. Maal qaajjaatan maal nama borjaajeessitan intalli tun abbaa lama qabdi. Abbaa lama qabdi dubbii qabannaa isin jechaa jiru. Isaan yaaloon nagari yuuti. Ichi jiraata abbaatu ni yaalaat. Intalli teessan abbaa manaa qabdi amma maal qoy ushen. Intalli teessan abbaa manaa qabdi jennee nuti hin gaafanne amma lakka abbaa manaa hin qabdu hin jenne. Achitti immoo asitti maal nuun jette obboleettiini. Abbaa manaa qabdi abbaa manaa ishii du'ee jetteemi. Mana sanitti immoo hin qabdu abbaa manaa jedhan. Abbaa manaa kan qabdu hin beeknu jedhan. Lakka hin beeknu birrii aanumatti ergaa turteedha abbaan mana sanitti taasaa jiru jechuudha. Abbaa lama qabdi intalli dubbii ilaalaa isin hin jechaa jira. Dubbii ilaalaa yaabee. Dubbii ilaalaa uummata dubbii ija keessan akkatti banadhaa ta'u dubbii ilaalaa. Intalli tun abbaa lama qabdi. Abbaan nu asitti dubbisaa jirru bilbila hin qabu. Intalli abbaa manaa qabdi abbaa manaa ishii du'e jedhan. Kana achitti taasaa jiru immoo irsa hin qabdu lakkii maallaqa sanumatti ergaa jirti jedhan. Abbaa lama qaban hireechii jiran. Bolborjaajessaa jirra moo hin jiru? Ganni dhiifama ka'aa nuti obboleettii isii tanarraa malee nuti abbaa kijibaadhaa goone barsan akkasuma fudhannee ammaaf abbaa kijibaa goone gamasiisan. Warri kun faamilii dubbisaa jirra Jamilaan dubbisaa jirti kana jala deemnee waliigallee kanarratti xumurraa jirra bar akkasitti duubadhu waan biraatii miti kanuma rakkoon qabu nuti obboleessinis firriinis abbaan kun kararra jira bilbila kararraa nu dubbisaa jira jaan kalaayivii jiru san nama biraati akkasi furadhaa dubbii xumuraa. Kana beeka uummanni Oromoo kana beeka jechaa jira bar uummanni Oromoo azala jirtan kuni kana beeka abbaan intala kana ganaa reefu hamborraa kara finfinnee dhufa. Anis waanuma ganni nama jettu kanan Dhagaati komentii jalatti maaliif nuti dhugaa qulqulleeffachuu dabdeemna isinii waliin jirraati. Ganni. Abbaa lamatu jira moo akkam goone. Sagaleen kun dhaga'amu. Qabanatti kun gadi nu darbata. Jawwisaa hin dhaga'ama. Meezimnaa jedhame nan dubbadha tokko. Jawwisaa dubbadhu bee jawwisaa dubbadhu. Bar nuti kajachaa jirru Oromoo ko kana bar abbaan micayyoo tanaa lama moo maal inni abbaan asitti dhagaa jirru bilbila hin qabu ganaa reef karaadhaa dhufaa jira abbaan achi jiru immoo bilbila qaba kinoo haasaa jira isin hin jechaa jirra bar jarana. Abu Rashida na karkari. Abu Rashida na karkari. Jamila na jabes. Jamila na jabes. Titi Jamila kabajaati calja da dhaggeeffadha obboleessa keessan kaamma dhufe kanas dubbisaame. Tole jawwisaa tokko. Amma deemaa jirra. Baay'annee deemaa jirra bakka reeffa mucayyoo. Sine waa'ee abbaa ishii lamaa sadii dhiisa abbaan kudhan haa ta'u. Iddoo reeffaa yeroo geenye maal gochuu akka qabnu akkam akka gochuu qabnu poolisiin nu gaafata. Isa sana maal gochuu akka qabnu irratti dubbadha. Waa'ee abbaa ishiitii booda itti deebina. Akka reeffas keessaan baaneef nuti dhaqaa jirra ammaachi. Sa'aatii muraasa booda biran dhaqqabna. Hayyee ammaa naa jaagaa dhagaye. Wanni gootan. Ijoolleen nuti erga. Wanni gootan ogguu achi dheeytan shakkamaan akka biyya kanaa baasuudhaaf jarjaratti ariifataa jiru taakka qabeenya kiyyaaniin baasa jee akka inni muddamaa jiru lama sadaffaa isaatu amata sadii wajjiniin jira jee namaa wajji jiraati nama wajji jiru kana suuraa isaatiif wanta akka isin garsiisu jee mana madaamitti duute jee akka nutti hime kanuma isin poolisaaf hima kunu gaadha poolisaaf. Ayyee nuti kanan himna. Kanaaf ammoo waan jiru seeraa isa kana eeguudha malee abbaan maal ta'ee dhiisa waa'ee abbaatti deebina san dhaqqabna garuu bakka reeffa. Isin warri deemtaa jirtan kun ofiin boontuun isin bira jirti.
falmattuun hin jirti ka ofiin boontuun deemtee jirti. Falmattuun isin bira jirti. Deemaa jiru. Qoyme. Falmattuu. Muraadiin inni nu faana jira. Kabiraan immoo ijoolleen biraa hin jiru. Shamarri kan nu bira jirtu falmattuu qofa nu bira jira. Makiina lamaan deemaa jirra. Inni kan naachi geenye waan jiru immoo information isin beeksisna. Baay'ee nurraa fagoodha ishiin alee hin jirti. Deemaa jirra waan ta'eef obsaan beekas nammasitti maal godhamu akka qabuu fi Ishitoni maadii isaa gajara na waansa ani taimu jawwee taimu na dhaggeeffadha jawwee wantatti na gootu maaf shakkitanii yoo jarrisiin jedhani wanti nu shakkineef tokkoffaa mana seenitti duute nutti mijannaan nu didee lammaffaa mana madaam nutti nagarsiisuu hin didee bilbila siillee nu dhorkate reeffa isheellee nu dhorkee eessa akkasiin jirtu deebiseellee miidiyaa irratti abbaannisi inni dhugaa nuti dubbisaa jirru isaan bilbilallee hin qabanu ammallee garaa ganaa finfinnee dhufaa jiru hadha dhagaanii abbaan inni immoo qopheeffate nuti dhageenyeerra jedhanii liivii irratti miidiyaa irratti dhufanii ilmoo keenya nu dhashaa ofiin of ajjeeste sagalee lafa nuu keessee jirti nuun jedhanii sigalee innumti immoo mataa isaatti sagalee lafa keessee jirti sagalee lafa naa keessee jirti sagaleen isii akkas jedha maallaqa koo kana yoon biyya galee ittiin gale yoon biyya ittiin hin galle immoo reeffa kootiin na qabbaraa kan isiin jette sagalee lafa nuu keessa jira nuun jedhee nuu sobee kanaafuu namni kun shakkamaadha waan ta'eef dhugaa poolisni gaafa dhaqee mana madaameetii fuudhu footoo kaase yoo nutti agarsiise dhugaa mucattiin kun yoo ofiin of ajjeeste ta'e haayyee hagaltu yoo kanan taane immoo namichi kun shakkamaadha nuufa qoratamu jetta dhumate. Hayyee. Okay, sitti dabala. Naamu jawwisa sifinti dabala. Dabalata sifinti dabala. Laal dubbii gabaabaa mucayyoon tuni social media nama ifiifuu akkuma lafaatti lakkaa'amu. Mucayyoon tuni harka namaatti duutee kan jedhamu shakkii qabna warra biyya tokkooti yeroodhaaf reefka isii nama tokkotti nurraa hin kennina dabarsitanii namni abbaan fedhe dhufee yoo isin waa takka isin jee irraan fudhatina nuuf qoradhaa yoo mana madaamettis duutees nuti bakka bu'aa hanqa fidannee dhufni nuuf obsaa jaan hanqasuma. Jaarsan qabdu Dubaay irraa sii galee in sobanii gasiimaa sobaa baasan jedheen. Jaarsa makaan kaasinaani lakki jaarsa kaasina bakka achi haatu bakka poolisiin dhimma poolisii harkaaseen. Munir jaarsatu qorataa jira waan ta'eef siniin kenninu jedhee bakka isinis nu deeggaraa jirtu jenneeti kana walii gadi dhamaanu malee siifaan na guddisiitoo obboleettiin as jirti obboleettii ta'uu fi ta'uu baachuu adda baafachaa ani kanaafin dasti ishee ergadhe obboleettii dhaggeeffadha obboleettiin ofishaalii karaa imbaasii Itoophiyaatiin naman qabuun qulqulleessaan jira waan namni kareeffachaa jiru yookaan immoo waan isin haasoftan kana waan wal fakkaatu bakki itti gargar gorullee waanti jiru ni jira dabalata